يون سنيكو هم بربادو إسني سمو درك أما يساو جين جراتشو دندسا يوجتن ماتا كورا إسكربي كورا ماتا كورا فود إيتاني مسكالا يدا دي كريستانا تاي ماتا يكود إفا مغافت إن ديبي إيتاني دوكان جرات أبقى ربي ربنا أرغو ماتا كونا ركوبي جنان بوان توري ماتا كو أكتا كونا جيك أمي جنان الإسين باي تلكي يو بكاكا يوم بيكو والله بالله سربنا أرغو كانتيني غرا كان يرودفنو ديبي سايني كنس إددا غيرا لفاكاسو أن لهم بربادو هدا غوابسون يالا akkanumaan illee xumuramuun barbaada wanta kanarratti deemamuun illee hin barbaadu kanumaan hadhumaa kaasee bakka saatii kanarraa kaasee ga'uu yoo rabbi jedhe naantiniin jedha haa ta'u malee immoo kaleessa inni deebii yeroo kennu musliimaa mana namaarraan fuudhee sirriidha mana namaa hojjetaan ture mana namaa keessaa na fuudhee nikaa dhadheetaniin fuudhee listiroon ture mana murtii keessa qaxaramee hojjetaan ture Distro hojjetaadhuma sigmoo numarraa biyya laa deemtee jedheera. Gabaabsee isinitti hima. Ani deeme sigmoo irraa miti. Gaattiraa keessa waggaa 5 wajjin jiraanneerra. Haala gosa kamiin akka dabarsine inni isa beeka anis sanaan beeka. Sirriidha akka jedhe inni distro daragaa ture ani mana namaa hojjetaan ture. Achirraa jijjiiramee gaattiraa galee gaattiraa saduuka galeera. Gaattiraa galee gibbii saabiti keessa kireeffannee utuu hojjin jiraannu inni mana murtii gaattiraa keessa hojjeta ani immoo gibbii sana keessa nama way jirti biddeena birrii 20 baldii bukoo guutuu toshaan ture achirraa immoo naa baasuu didee jennaan waliqoo liqeeffadhee mana shaayii banadhee hojjetaan ture yeroo hojjedhus biyya laan deema jedheera mucaa tokko dabaltee deemtaa jedheera ishii jedheera mucaa tokko argadhee mana shaayii sana hojjeta waan mana shaayii sana hojjedhee waan na qunnamee dhukkubsatuun ture garan koo opereeshiniidha ulfa sana baadhee riifarii natti barraa dooktorri isa teessisee waan himee mucaan akkas haala akkanaarra jira hin hojjetin hin dhiisii jennaani qonqoo korra hin cufuu nan hojjedha yeroo sana immoo aamilee akkamiin na bukkee ture namoota akkamiin simataa ture nama dhufee nyaatu akkuma hamma akkas taarta akka jedhu namillee hadha nyaatee bori dhufuuf kastamariidhaaf isii barbaacha dhufte anallee akkatti naan qawashashu akkatti na arrabsu ummata biratti akkatti na qaaneessu maaliif amala isaan beeka haa ta'u jedheellee wajjin taa'aa ture hamma sammoo gaattiraanuma mana murtii keessa pirezidaantii isaana waamee jennaan dhukkubsatee jennaaniif wajjin dhaqee achi amala dengaddalle yeroo ani haasawu biroo kamiin ittiin waamame duddubee deebi'ee hin dubbadhu wardiyyaa yeroo qaxaramu eenyuun bakkee taa'ee isa qorsiise harka qabadhee deemee bakkee barandaan taa'ee jennaan qorame bo'uun barbaadu arraba isaati dubbatu yoo barbaade dubbachiisa Ibrahim mana farrazatee caatii qaama malee wardiyyummaa hin eegu abadan jennaan haati manaa isaa kunoo bakkee taa'arti fuudhaadha hin hojjeta jedhamee qaxarame achirra samandaan kun nagaa mitiin hojjedhu jenna harka isaa qabadhee godina Jimmaa deemee bakkee barandaa taa'ee isa qorsiise aan maaliif sobaa yoo wajjin jiraannes gargara baanus nurratti miti wanti hundi waggaa 10 jechuun immoo umrii nama tokkooti waggaa 2 waggaa 3 miti kooma inti nuko nama guddaa inni isaanis nama guddaa ilmoo lama nu gidduu jira haa ta'u malee baruu qaba haati manaan koo kun maani jechuun qaba utuu naa yaade komiidiyaa irra baasee nan fannisu namoonni gurguddaan jira ollaa keenya na himachuu qaba nama akkoo ani musliimaadha gaddas gammachuu isaa wajjin dabarseera kunoo naa gaafadha kunoo akkas taarti naa jechuun ana beeka Ibrahim amala akkamii akka qabu sabeeka maqaa koo eddee barbaade akka balleesse sabeeka siree koo irratti qabadheera jedha bayinaaf dubbatu gaafa sana maaliif nan addeesin maaliif nan fannisin maaliif akka nama maqaa koo xureessa waa'ee maatii irratti yeroo dhufnu immoo gonkumaan maatiin qabu jechuun danda'a sababa amantaadhaaf maatii koo waa'ee koo keessa hin galchus maatii koo ilaalchisees Ibraahimitti neerumne aya gabaachoon beeksabeen biyyaallee sijjammarim amantaa musliimaa qabadhee sallameen heerume sababa kana maatii hin qabu obboleessa qaba obboleettii hin qaba sababa amantaa dhabeera gatii kanaatiif maatii koo hadha sataanaanillee waa'ee koo keessa galuu hin barbaachisu hadha yeroo dhufu na bukkee namni hin jiru mirga koo bitaa koo hin jiru tokkitti ana hadha hin bo'u waan akka kana nan dubbadha bakka maaliif
maatiin hadhana barbaachiseera bakka. Yoon siniiku hin barbaadu isinis ammoo dirqama isaa wajjin jiraachuu dandeessa yoo jettan garuu ummata kana miti namicha kana wajjin jiraatu abbaa manaa koo kana wajjin ana tokkitti wajjin ajalaan baasa qoy ajalaan baasa deebii kee gatiin beekonnaan an deebittinaan ta'u ajalaan baasa na obsi Koppiidha. hin jaallatta La lubbuu koo irratti ba'a. mee akkamitti Lubbuu koo. ya wallahi dhiira sirra rakkoon jira boleessu dhageessa irra deebine asirratti awwaarra deemuu malee waan jiru haadha manaa kee kana hin barbaaddaati nuti irraa kaasee dubbadha mucaan qubaan jirtu kana booddeetuma rabbii wal sina deebisuuti amma mucaan kun innaati reestoroo hojjettusi caammaa keessaa bakkee miicamu akkasii si wajjin miicaa turte ijoollee argattu dhagaa ba'e reestoroo yeroo hojjettu mana teessus caammaa keessoo bakkee miicamu si wajjin miicaa turte jireenya waadamitti gargaarte dhiirri kan inni jabaatu yoo dubartiin jabduun duuba jiraatte akka ta'e mormuun dandeessu babsu amma haasaa qabaaba haadha manaa keeti himannaa isaa jinnii jaankaanii ta'e jaallattaanii Nan jaalladhaan. maal barbaadda ati amma haadha manaa keetii akkasii maal taatu barbaadda Haati manaa koo balaa wanta jala murtu inni dhiiraa wajjin footoo kaa'ame iddeen itti kaa'ame abbaa kaase maal irra ga'e hin jiraan hunda isaa akka ni xiiqiidhaa jedhamee nama keessatti kaa'ame yoo